Tufayo diga muro tufayo lafatti gannaitani malifatani galtu gurguratani kayo diga tahta sabiru diga mammo mazamir kalamu kitesa Fanjini kamne tae senere sabakesa Fanjini kamne tae senere sabakesa Kanni lafatti naite dinare wali galte esatti galte tesa Sabni garaan gubate gantu bidina saale walumaan barbadesa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh obboleeyyan kiyya islaamaa ka addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya oromoodhaa ka kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya qoonne irraa buqqee lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jirtu kaas keessatti gizee jeneraal artist Umar Suleymaan dhugaa jirtu saaxilaa jiru kooflu diqaalaan keessa dhalatte akkana beeytan jechuun diqaalaa akkana namuu seenaatii warra kooflee kana if jalallaala kaanni boo'e ati oggo ka oromoodhaa warra du'e kana boochu khasi kooflu kun si jeesuu fi akkatti si taphatan saniif si kooflaa jira jechuun kaas keessa kooflu kun kakkanaa kanaan nu keessa makamee qabsoo teenya nyaachaa jira jechuun qabsaawaa nu fakkaatanii warra qabsaawaa ture rasaasa dhawaa turanii warra qabsaawaa ture gataa turanii warri as keessa taa'ee yeroo ammaa tanaan imimmaan ija isan qabne garaan isan gubanne sheenaan ittiin dhagamne namakkanaa dhabuun laalaatti mul'anne warra jeneraal Kamaar Maqaadee kana hundaa'u dhabuunsaa naasuu ittiin qabne osoo baruu Jawaar Mohaammed dhabne akkanuman nu kofla osoo baruu muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed dhabne akkanuman nu kofla osoo baruu Lammaa Magarsaa dhabne akkanuman nu kofla osoo baruu Shimallis Abdiisaa dhabne akkanuman nu kofla osoo baruu Addisuu Aragaa dhabne akkanuman nu kofla warra nu kofla as geetu ammaas nu koflaa jira tana hubadhaa jechuudha ni barre ni beeyne adda baafanne adda hubanne eenyu beeyneeti warri guyyaa nuti waan gaarii hojjanne gabbeenu arrabsu hinaafa adda addaa mul'isuu fi as keessa mataa'ee kokkoflu kun hundinu oromummaa akka isaan hin qabne diqaalaa nu keessa dhalatte ta Somaaleerraa dhufte ta bakka biraarraa dhufte ta buna guuruudhaa dhufte ta bakka biraarraa hundarraa dhufte ta'uu beeynee mirkaneeffannee tuffannee bira dabraa kaayoo teenya oofaa jirraa jechuudha if boodan deebina tanaaf ilmaan abbaa gadaa kana deeggaruun dirqama jenna jechuudha akkatti ilmaan abbaa gadaa hongeessaa turan jaarraa abbaa gadaarraa barree jechuudha akkatti jaarraa rasaasa dhawaa turan seenaa isaanii beeynaa jechuudha maaliif akkatti dhawaa turan beeynaa jechuudha maaliif akka jeneraal Waaqoo arrabsaa turan beeynaa jechuudha maaliif Nadii Gammadaa akka arrabsaa turan beeynaa jechuudha maaliif jeneraal Umar Suleymaan jibbaa turanii beeynaa jechuudha seenaa akkanaa tana himuu isaatiif jibbaa turan warri jeneraal artist Umar Suleymaan arrabsu xiqqeessu hammeessu hundi warra oromummaan qabne jeneraal Umar Suleymaan dhugaa dubbachuu isaa tanaaf isa jibbaa turan jechuudha maa seenaa tana hima maa akkatti oromoo hongeessaa jirru tana nu saaxilaa maa akkatti oromoo kasaarsisaa jirru tana walliseen ummata oromoo nu dammeessaa jechuuf jeneraal artist Umar Suleymaan jibba malee waan biraatiif miti tana sirriitti hubachuu danda'u qabdaa jechuudha ati ka oromoodhaa ati ka intalti oromoodhaa kan oromoodha jettu sirri beeku qabda tanarra dhaabbannee oofnaa jechuudha jalqaba seenaa sagantaa teenyaa seenna warra kokkoflu kanaatu achin nageesse malee sagantaa tanaaf bakkan qabu turte Nagaasoo oddoodhaa ni beeyna hundi aktivistiidha nama kabajaa qabu nama ulfina qabu sagantaan ni oofuu fi taniin an oofu waladda siyaasaan inni deeggaruu fi taniin an deeggaru waladda Nagaasoo guyyaa tokko irratti hin bobba'an yaada isaa irratti hin bobba'an Nagaasoo irratti miti ammoo Nagaasoon ammaan tana duulli isa irratti deemu jiruu fi guyyaan ni haqa qabummaas isaaf hin dhaabbadha guyyaan ni dhugaa qabummaas isaaf hin dhaabbadha guyyaan ni daba qabummaas daba isaa irratti hin deeggaru jibbaa Nagaasoodhaan qabu deeggaraa Nagaasoodhaati miti obboleessa kiyyammoo ilma Booranaati ilma Gujiiti ilma waan fadhee haa ta'u ganda fadhettaa dhalatu amantii fadhee haa hordofu obboleessa kiyya Oromooti oofisiin ni deeggaru an deeggaruu dhabuun mala waan inni ilaalcha qabu an qabaachuu dhabuun mala
akkannitti Baqqalaa Garbaadhaa as matarra kaayyachaa deemaa ture ani hin deeggaru ta'a. Akkatti inni mataarra kaayyachaa ture Mararaa Guddinaa ani hin deeggaru ta'a. Ammoo dhugaan ni qabu isaaf hin galchaa badiidha jee waan itti naman ammas ittiin balaaleffadhaa jechuudha. Nagaasoo Oddoodhaa reefuun tana xiqqoo dura bilbileetiin ture. Kuma 20 sanirraa 5 as kan jeeni. Kuma 20 fudhattee sanirraa kuma 20 xiqqoo as dara kuma 20 fudhattee jaani kuma 5 as kan jeenitiin itti bilbilee ture. Beekaatu waan itti bilbile. Kottu arraan tana sirraan deemaa na dhageeffadhuu jechumaaf itti bilbile malee kuma 20 Nagaasoon akka nyaatin hin beeka. Maaliif? Nagaasoo Oddoodhaa kan Baqqalaa Garbaadhaa mataarra kaayyatee deemaa tureen. Kan Profeesar Mararaa Guddinaa mataarra kaayyataa deemaa tureen. Haala kanatti isaan kun kabajaa harkakkatanii uummata Oromoo biratti dhagahama harkataniif itti dubbachiisaa, mari'achiisaa, mana kireessaa dalagaa tureef. Nagaasoorra duuluun maaliif barbaachise ta'e tulaaluun barbaachisaadha jechuudha. Dubbii maallaqaati moo dubbii xiiqiiti? Dubbii maallaqaati moo dubbii shaneeti? Dubbii maallaqaati moo dubbii shalleeti? Dubbii maallaqaati moo dubbii Fireem Maashawii? Dubbii maallaqaati moo dubbii Jaallemaarooti? Adda baafachuun nama feesisaa jechuudha. Utaalaniituma Nagaasoon robbobbohaa ooluudhaa miti. Nagaasoon nama barate. Nama qabsoo Oromootiif gumaacha qabu. Nama jijjiirama kanaaf illee gumaacha qabu. Nama ulfina qabu. Yaadaan walii galuu dhabuu dandeenya naaf inni. An qaliila tiyyarratti hin deema. Guyyaa Nagaasoon naan ta'u. Guyyaa naa ta'u maasni hin deeggara. Cubbuu isarra deemtu immoo hin deeggaru. An nama cubbuu deeggaruu miti. Oromoon cubbuu hin deeggartu. Hattuutu cubbuu deeggara malee. Diqaalaatu cubbuu deeggara malee. Hinaaftuutu cubbuu deeggara malee. Oromoon cubbuu hin deeggartu. An qulqullicha nama haadha abbaadhaan akaakoo abaabutti Oromoo ta'e maqaan ta'eef warri naa hojii jiran kana marsanii jiranis akkasuma cubbuun deeggaru. Kaayoon teenyata duraa cubbuu balaaleffachuudha. Oromoon cubbuun deeggartu akkuma aadaattu. Sirna gadaa keessa cubbuun deeggartu Oromoon. Inuma abbaa badii qabu badiitti murteeti gargaarsa barbaachisu wajji gargaarti malee cubbuun gargaartu Oromoon. Namni cubbuu dalagu Oromummaadhaan qabne. Namni diinaaffaa qabu Oromummaadhaan qabne. Hinaaffaallee akka qabdi beektaa. Hinaaffaa xashti gootu qabaannaan ati fagaatte Oromummaarraa. Namni cubbuu dalagu Oromummaan qabu. Nagaasoorra wanni deemaa jiru zulmiidha. Cubbuudha. Haqaa miti. Nama tokkoon dabarsa. Yoon ani isinitti iyye if biraa xiqqeessaa sagalee anaatu ka iyyu. Waan na iyyisiisuun qaba tiyya san. Atiif biraa xiqqeessuu yoon dandeenye as keessaa bahi deem. An waan na iyyisiisuun qaba ati gowwoomuun na iyyisiisu jira. Ati si taphachaa ooluun na iyyisiisu jira. Atuma si gowwoomsaa oolu si wal nyaachisaa ooluun na iyyisiisu jira. Ifi wal qabsootee si taphachuu diqaalaan si keessa dhalattee nama keetis si garagalchuun na iyyisiisu jira. Diqaalaan si keessa dhalattee naggata godhattee qabsootee ati sabboonummaa dheettee jala cawuun na iyyisiisu jira. Bara 150 kalee jaarrarra qawwee dhoyta. Dheengadda jeneraal Waaqorra dhoyta. Dheengadda jeneraal Kamaal arrabsita. Dheengadda achi aantu jeneraal Artiist Umar Suleymaan arrabsita. Arra Nagaasoodha arrabsita. Kalee maas Addis Waragaa arrabsita. Dheengadda Shimallis arrabsita. Dheengadda achi aantu Lammaa arrabsita. Dheengadda achi aantu Jawaar Du'uu qabayatta. Warra kanaan si gowwoomsu jala deemuu keetutu danfisee na oofaan. Kanaatu mataa na wareersa. Dammaquu qabda. Aaraan qaba xiiqiin qabaa jechuudha. Hattuu si keessa deemtee maqaa Oromoo himattee kalloo Oromoo uffattee si hongeessuu barbaadu. Takalee Jaallemaaroo faarsitu. Taarramaaroon laaffachuu gisee beekte Lammaa faarsitu. Abiyyi raaffitu. Akkamis hin galle. Kalee maaliif Jaallemaaroo faarsaa turan. Si hongeessuufi bara. Walafaan si deebisanii si cabsuufi bara. Jaallemaaroo jaalatanii si fakkaate. Jaallemaaroo akka yoo Oromoo ta'e inni nu Oromoo miti akkaan seenaa isaa beekutti yoo Jaallemaaroon Oromoo ta'e anarra kan isa jaalatu hin jiru karaa isaatiin jibba malee isaa miti kan hin jibboon warri immoo Jaallemaaroo kalee faarsaa ture goota jedhee waaqaa fi ture Oromoo walafaan deebisanii hongeessuudhaaf siin galuu tana arras deebi'anii Jaallemaaroon laaffachuu beeynaan humna dhabuu beeynaan ODP malee umaan jiru Abiyyi fi Lammaa malee umaan jiru jan arrallee si keessa seenanii keessaa si laaffisuuf alaa olii si duruu maqan danda'iniif keessarraa si laaffisanii baxaqsi godhuuf akka deeman akkamis siin galle tanaan na danfisa if biraa xiqqeessiin siin jaa jechuudha.
arrakhaate nagaasotu kumati damnyaate ette nagaaso rabbobboo jirti khaleenu rabbobboo turti dengedde khaabi rabbobbaat dengedde achi taantu commander Nazir Hajinura rabbobbaat dengedde Kiyaari rabbobbaat Saadee rabbobbaat jolle oromoodhaa ta haqaa dhaabbatte jabjabbe rabbobbaat nama oromoodhaa ka dhugaa dhaabbatte shanee tana badiisii saaxilaa ture rabbobbaat turtanii jechuu maaliif maqaa isaan haqaa dhaabbataniif maqaa isaan dhugaa dhaabbataniif maqaa isaan kijibaa deeggaruu didaniif jolleen san jollee qulqulluu oromoodhaati jechuu wajji dhalannee hin qabnu ganda tokkotti hin dhalanne kaayoo dhugaata oromummaatu wal jala nu oofu jira jechuu ati kaatee rabbobbaata baalee roobeen rabbobbaata kaan irra bobbaata irra duultaa jechuu maaliif siin galle tanaan nu danfisaa jechuu haga yoom adeemsa kee manguddoon daayipara hibatte yeroon deemtu hin jirtu arraantana nagaasoon silaa ziqee eebbifamuu qaba malee maraaraadhaan xalayaan itti katabamuu hin qabdu Professor Marara guddinaa kabaja qabnaaf kabajaan nuti qabnuuf maali Oromiyaan bilisoomsa jettee nutti hin kijibne tanaaf kabajaa sii qabna Itoophiyaa keessatti mirga barbaadettee akka nutti hin tanaaf kabajaa sii qabna Itoophiyaa keessatti Oromoo uummata biraatiin wal qixxeessitee qabsaawaa turte tanaaf kabajaa sii qabna dhumattee dubbiin teechitti shanee jalaan deema yoo itti udaan shaneen dibatte Professor Marara guddinaa asirra raawwatti teesis shanee jalaan deemee shanee wajjin hojjedha yoo akka jettu taate dubbiin teechirra dhumatti Professor Marara guddinaa si jaalanna si kabajna shanee jalatti atiin taatu hin deemin shanee jala dhaabbadhu yoo deemtellee akka abbaan ilma gorsutti Abiyyi gorsi arras ilaaleen coolataa idda Abiyyi dhiyaatu ati Abiyyi dhiyaatte abdirra qabaanna nuti hin kijibdu ati hin sobdu arras kijibsiisanii waraqaa si katabsiisan nagaaso gida naga obbo nagaaso oddoodha maallaqa kumati damnyaateettanii ololo xalayaan rak barreessitan hundaa maqaanni guujii fi boorana keessatti shiftaa shaneedhaa qabsiisaa jiruuf dhugaadhaaf dhaabbateef jijjiirama kana deeggareef haqa kana cinaa dhaabbateef sobaaf bitamuu dideefi irra bobbahaa jirtan ni beeyna jechuun waan isin hogguu Oromoo waan gaarii hojjete laal hogguu Angaasaa waan gaarii hojjete nama Angaasatti naafuutu Angaasarra bobba'uu eegalaa tanaan beekati dalagaa Angaasaa godhata maaliif waan inni Angaasaan hojjechuu jiru sanirraa Angaasaa gad deebisuu fadhaa jechuun Angaasaan shaaxira yoo ta'e Angaasaa yoo gowwaa ta'e waan inni bakka dirreen itti yaamu jiru san keessa seenaafi jechuun yoo Angaasaan ammoo nama siyaasaatiif shaaxira ta'e yoo dirreen itti yaame san dhiiseetuma dalaguma eegale san mataa keessa tumuutti fufaa jechuun akkanatti warra Maqalee deeme san akkanatti dhoyinaa jechuun warra Maqalee dhaqirraa warri immoo xiqqoo gurshaa qaboo Angaasa bobba'aa jechuun akkasitti adda baafachuu qabda siyaasa akkitti guyyaa Angaasaa waan gaarii dalage nama Angaasatti naafuutu Angaasa bobba'uu eegala guyyaa Nagaasoo waan gaarii dalage warra Nagaasoo bobba'uutu Nagaasoo irra bobba'a naafuutu Nagaasoo irra bobba'a guyyaa Juwaar waan gaarii dalage warra Juwaaritti naafuutu Juwaar irra bobba'a tun siyaasa adeemsa tanaan hubachuu danda'uu qabdaa jechuudha Nagaasoon niira laman fudhan Mararaa guddinaa kabajaa si qabnu wajjin dila biyyaalaa deemtee maqaa OFCtiin maallaqa guuraa turte dila biyyaalaa deemtee maqaa OFCtiin maallaqa wali qabaa turte biyya galtee maallaqa report goote risiita gabbaasii nu maxxansiisisin jenna jechuudha ta Nagaasoodhaatti dhiisitee Baqqalaa Garbaadhaa dila biyyaalaa deemtee maallaqa guuraa turte dila biyyaalaa maqaa OFCtiin shirshir jechaa turte maallaqa guuraa turte maallaqa OFCdhaaf galtee akka dhaabaatti tanaan Siyaatilii guure tanaan Atlaantaa guure tanaan Joorjiyaa guure tanaan Waashingitanii guure tanaan Minisootaa guure jeeti riipoortii biyya galchitee maallaqaas biyya galchite Baqqalaa Garbaadhaa risiita nu gabbaasi dila biyyaalaa dhuftan hunda maqaa OFCtiin maallaqa guurrachaa biyya galaa turtan ifiitti olchachaa akka turtan isin beeynu nuti isi fayyadamaa akka turtan nuti isin beeynu mee riipoortii galchitanii fi risiitatti galchitan maqaa dhaabaatii fi baankii dhaabaatiin maallaqa alarraa fiddan kaachi galchitan nama haqaa ta'uu keessan nu mirkaneessaa gabbaasaa gaafii dhaabartun laaltu waan nama ol lolchiisuun qabdu bar bakka isin shakkine Professor Mararaas isin shakkine Professor Baqqalaa Garbaatis kabajaa fi jaalala isinii qabnu wajjin Waashingtanirraa maqaa OFCtiin hanganaan guuree jaa risiita nu garsiisaa ka biyya galchitan Minisootaattis walgahii maqaa OFCtiin wali qabnee mari'achaa turre san Baqqalaa Garbaa tarmeeqa goote
فيديو أركا قبنا مالك أنك بوئي من صوت تتين بيخان واشنطن التيم أنا كمان مدرجة بساسة بدانا أكمان مدرجة واشنطن التيم ميكا غورتين بيخ من صوت تتين ميكا غورتين سبيخ أتلانتا التيم ميكا غورتين سياتل ميكا غورتين جورجيا ميكا غورتين سبيخ بكتي غورتين خانا هندا بيجال شوخي ريسيتا قباسي ونيني نانغانا غورتين سينين جنة فمانتنان maqaati karisita prepare gootun barbaanneef gabbaasiiti achi booda hangana guurte hanganne eessa kuteen siinjaa jechu anumata oromoo irratti dubbachuu jira kun olaal dirree hangana guurte hangana maagalchita hanganni eessa gute waan itti baaste asfidiin siinjaa achi ummata irratti isaaba ol adda dabarsinaa jechu teessanii fataa nagaasoo maqaan balleessina maqaan ni dhugaaf dhaabbateef teessanii fataa maqaan ni shanee dura dhaabbateef irratti hin bobba'ina teessanii fataa maqaan ni jijjiirama kana deeggareef irratti hin bobba'ina kijibarra bobba'aa jirtanii yoo haqa qabaattan as baasaa riisiita biyya alaa yaa'aa maallaqatti guuraa turtan ta nagaasoon Profeesar Maraaraan Jarman Frankfurt gizee dheeyxee walgahii goote maallaqa wachi waliin bu'ee meeqa fuutee kuttee I know it you know it meeqa galchite biyyatti as baasi أسباس بروفيسور مرارة أنا مرة كتبوا دامت خبجاسي قبنو وجين ألفيناسي قبنو وجين نقاسي كافتشو جرابيتا نبولشو ديم تامي إما تو رومو بولشو ديمت أما تسباسب لمي دي لخنا بولشو ديم تامي مالك آتي فرانك فرتي رافو تيغلتي أسباسي غا نبينا لكويسا ميكا غلچي تي ريسيتا سرابر بانايچو دلالا دفته تكساس سياتل أتلانتا جورجيا بكاك دادا خنا ديم تي مالك غورته ريكاردي نوركا جرا ميكا بيا غلچي تي أسباسي إفي على خنا دفا أكا توريستي أكا إنفستراتي مالك غورتني بيا غلا بقلا غرباتيز مالك ني ندابا غورنجرو خدوم فاخي جافو مني ناخن نمالي جتة غباسا غلچا بياتي بروفيسور مرارا ني سكس جچا غلچا أسي ديبتني نما قاد أبتك كان نجاس ورتي تلا بريستني مكان نشانه درا دابته هم دي دم جاتة تني مكان ما بلسو آدم لينا إسرين دعكر ونوتي نجاسو دعكر سكنتان سياسات إني تكاميت إلى الشيخ إني تكواميت أن نجاسو يروي دو وليفون قل أخنومتون ولين قلوا نافي نجاسون يروي دو نبي يتوري أسير اللالتن يروي دو كذا نوا كتبه نيمبلا ليفن دكاغو ياك أبو ما رورot تنديسون الموروموتي أنكا الموروموت المورومو رورو نمت تنديسوار المورومو رورو نمت تنديس حتى رورو نمر جايزتو المورومو نمر ديكالا رورو نمر جايزتو المورومو رورو نمت تنديس هنا أفتو رورو نمر جايزتو المورومو رورو نمر تنديس أن المورورو تي رورو نجاسو رتي هنديسو يجو تنافو تنجاسو تديساتي إني بيجالاتو جرا إسي ورّي على دفتني مالك غورا بيجالات ترتن مالك OFC داف غلطتن غيانا دبّد خنا كبدا أورمو غيا خنا دورا مالك غلطتن ريسيتا في بانك بوكي دان ريبورتي بروفيسور مرارا في بقلا غرباتيس نوغا باسا إسنين جنة أسياتشي إسنين نمن إسنين نمن يجو شنو دا وجين ودان كيس اللي توم مرجع كيسني نو إسنين دوركين ورسن نعرفش بروفيسور مرارا I love unconditional loving about Professor Marara unconditional love جالله دان كم نك جتو توان تكاني ليف بودن ديبني Professor Marara because ما living about death unconditional love Oromia بليسوم سجى نعوهم سين Oromon gogoom sine Ethiopia jeetu ma deemu jira duri rais achi kaysatti mirga oromoodhaaf barbaada jee deemu jira. That is why I have unconditional love for you. Saniifin si jaaladha ammoo sin jaaladha jechuun guyyaa maanoo si xuyisisan harkaan si dhawa jechuudha miti. Tanagaasoo kuma diiddamaa sooyte biyya diiddamta yoo zoortee maallaqaati guurte ta'ati biyya galchite ta report goote ragaanu gabbaasii siin janna gabbaasu waannaan ana abbaan saaxilaa siifin saaxilaa jechuu Oromoo irratti. Professor Marara siifin saaxilaan Baqqalaa Garbaa siifin saaxilaan biyya alaa tana magaalaa keessa yaatanii niiraarraa guuraa turtan hunda riikardii harkaa hin qaba.
isaa maqaa OFCtiin guurtan maqaa keessanii ni miti maqaa OFCtiin biyya galtanii gabaasa gootan mongoonee ragaas baasaadha gaafiin tiyyamma yoo ragaas baasuu baattan hattanitti Oromoon isin hawwattu yoo ragaas baastan ammoo tana guuramee tana galchitanii sirriidha jarri kun amanamaadha jeetiin ragaa isinii baa lakki tana guuramee tana galchitanii irruudha tuni hattan hangana jeetiin ragaa isinirra baa arragaan harkaa qaba hanga galchitan ragaa as baasaan isiniin jechu jira jechuun ammaan tana hisaaba kana walii galchi daga amma booda shoorarkaan hin jirtu uqa wal kaayyannee waliin cawuun gaafaleen coolataati hafte gaafaleen coolataa damshoo alii uqa kaayyate karroo keessa cawuunsan gaafa sana hafte uqa wal kaayyatanii yaa'uun dhumatte uqa wal kaayyatanii saggaaruun hin jirtu asii booda adii walitti himneeti hattuu if keessaa baasaa qulqulluu if keessatti oofaayana nagaasoon maqaatu balleeffamaa jira zulmiitu raggaggeeffamaa jira cubbuudhaan rakkaayanii jiran maqaa inni shaneedhaa ofii nuti OFC walii galle shaneerra bobba'uu maaliif aktiivistoota tokko jira ammaan tana akka wal jaalachaa turre OFC deeggaran shaneen OFC wajji wal taanaan shanee arrabsuu dhiisaniiti anumaanuu shaneen arrabsin jaaniina kadhachuu eegalan anjalaa hindi de kaayoon tiyya shanee arrabsuu dhiyaa miti kaayoon tiyya nama Oromoo hongeessu arrabsuudha kaayoon tiyya nama Oromoo hongeessu saaxiluudha kaayoon tiyya diqaalaa Oromoo keessas makamtee Oromoo hongeessu barbaaddu ummata Oromoo barsiisuudha yakka amma dura bilisummaa nu dhorkite saaxiluudha tanaafuu dhimmi kiyya dhimma dhaabaatii miti dhimma Oromummaatii jeetiin sharikkoota kiyya tokkotti mee adda muramne jechuudha maquma OFC dalaganiif deeggaraniif qofa amma immoo tana zaatii isin baasnaa jechuudha please hoggantoota keessaniin gabbaasaa riikardii jaan maallaqa fuutan hunda maallaqa biyyaalaa deemtanii walitti guuraa turtan hunda kana hunda gabbaasaa jennaan nagaasoo si hojji jirra dhimma kanarratti I am the frontier fighter dhimma kanarratti nama rasaasni yoo dhufe qomasaa sii kannuan ansin deeggaru na beeyta naafi ati yaada naafi ati waladda ammoo Oromoodha akkitti yaannu waladda karaan nuti itti yaannu waladda ammoo Oromoodha waan ati sirrii irratti hin ta'in sin deeggaru waan ati irra miidhamte immoo sirratti hin deeggaru maqaan si jibbuuf takkaayis maqaan sin deeggarreef takkaayis maqaa yaanni keenya dhaaba tokko hin ta'iniif no ilma Oromoo maqaa taateef amma cubbuu sirra deemu jira si cinaan dhaabbadhaa jechuun hattummaa ifii qaban sirra kaayu jiranii si duraan dhaabbadhaa isaan duraan dhaabbadhaa jechuun zulmi sirra toofu jiranii si cinaan dhaabbadhaa jechuun Oromoon hundi isa kana cinaa dhaabbannu nagaasoo cina dalagaan shaneedha nama jabaa dhugaa harkee karaarraa deebi'e irra bobboon warri kalee jaallimaaroo samiidhaan xuunsise dheerina isaanii bira kuchiise warri dheerina isaanii bira kuchiise jaallimaaroo samiin xuunsisaa ture jaalala jaallimaaroo qabamoo Oromoo wal lolchiisuu qabaa jeeyyaati Oromoo wal lolchiisuudhaaf maqaa fadhuufi jaallimaaroo deeggaraa ture nuti hin deeggarre hattuu shiftaa jechaanii turre jechuudha ammas hattuu shiftaa jennaan jechuu nuti jaallimaaroodhaan hattuu shiftaa shiftaa dhalaa teenya gudeetu kakalee faarsaa ture shiftaa baankii hate kakalee faarsaa ture Oromoo mo'achuu barbaade moo mo'amuu barbaade jechuudha akka Oromoon jilbiffachuu isaatu Oromoo miti isiitu Oromoo miti isaantu Oromoo miti akkatti si cabsan akkana tooftaan itti deemanis irra dalagan akkana we have to tanaan nu danfisaa jechuudha arkuu dadhabuu keenya edaa hundi qaalaadha jettee beekuu danda'u qabdaa jechuudha akkan itti tarkaanfatuu fi akkan itti raasurra waan inni deeggarurra waan inni cinaa dhaabbaturra guyyaa jaallemaaruun laamshee humaa akkan finne beekan ammoo dubbiin jaallemaaru deeggaruu tun nun baasne abiyyi jenneeti maantana ODP jenneeti ODP keessa seenne achi wal dhoysisnaa jaaniiti as deebi'anii ODP abiyyi jechuun jira malee jaalala Oromummaa sitti hin fakkaatin no namni jaalala Oromummaa qabu artist jeneraal Umar Suleymaan hin jibbu namni jaalala Oromummaa qabu Lammaa Magarsaa hin jibbu namni jaalala Oromummaa Lammaa Magarsaati warri kalee ilmaan Harargee guutuu
siyaasaadhaa buqqisaa lafarraa hongeessaa turtan jee Lammaa Magarsaa irratti ilmaan Harargee kaasaa ture eenyu? Harargee fi yaadaniiti no. Ilmaan Harargee Oromoodhaan maqaa Oromootiin Lammaadhaa fi garee biraatiin wal lolchiisuudhaaf santabachaa turan. Warri Arsii tana jibbaa Harargee keessatti Arsiin Harargee tanaa fi Arsii tana wal lolchiisuu qabna jee halkanii guyyaa ilmaan si koomantootii fi Arsii wal lolchiisuu irratti dalagaa baafatee halkanii guyyaa dalagu jiru. Oromoo jaalateeti no obboleeyyan lamaan walii dhaqqabu, obboleeyyan lamaan wal awwaaluu fi wajji waaru, obboleeyyan lamaan wal fuudhee wajji jiraachuu jiru. Wal lolchiisanii hongeessuudhaaf warra barbaadu. Maasiin galle. Arrallee kan Nagaasoo maallaqa kuma 20 fudhate jiru kun Nagaasoo Oromoo keessaa baasanii sagalee inni qabu dhooysanii hattuu fakkeessanii kaayanii dantaa isaanii dalagachuudhaaf deemuudhaaf. Kanaafuu Nagaasoon nama haqaati. Yoo Nagaasoon nama haqaan ta'een kuma 20 riisiita isa kan ni tanas baasaa. Maallaqa biyyaalaa deemtanii biyya galchitan as baasaa. Isinii fi isaas akkaawuntaantiin ni jira, ooditarri ni jira, nutis ragaa ni qabna. Dirreerra wal baasneeti hattuun eenyu adda baasnaa jechuun Profeesar Maraaraa Guddinaa. Baqqala Garbaa akkasitti adda baasnaa. Baqqala Profeesar Maraaraatti bilbileen ture har'a. Nagaasoo bilbiluu kiyya dura Profeesar Maraaraattiin bilbilee ture na jalaan kaasne. Baqqala Garbaattiin bilbilee silkiinsaa maqalee jettiin kaastu laayinni hin seenu ka Baqqala Garbaadha. Maqalee jira Baqqala Garbaadha silkiin kaasu. Profeesar Maraaraatti bilbileen ture. I'm serious. Maraaraatti bilbileen ture na jalaan kaasne. Baqqala Garbaa gizeen itti bilbilu silkiin isaan seentu. So I know he is in Maqalee. Maqalee akka jiru niin beekaa jechuudha. Maqaleedha jiranne. So Baqqala Garbaa kakalee cidhaan irratti bishaan sirra raase Geetaachoo Asaffaa wajjin jaalala maaltu raasi qabee Maqalee dheeyxee ta'etu gaafiteenya jechuudha. Warra kalee mana hidhaa keessa kaleen si dhukkubdee nuti asii ala kanaa si iyyaa turre nu iyyisiisaa turte akka waan jarri kun diinaatti arra maaltu arkamee Maqalee jarra sanbira Abboy Sibaatii fi Abboy Sibaat faa wajjin hoteela keessa deddeemu jirtaa maal marii maal godhu jirtanii sagantaa maal gaggeessu jirtaa Baqqala akkami warra kalee mana hidhaa keessa si cafaqe bira dhaquu dandeessee achitti Dr. Abiy jijjiirama kanarraa abdii kutannee jettee Baqqala Garbaadhaa kabajaa si qabnuu fi jaalala si qabnu hunda awwaaltee jibbitee Oromoo akkasii si iyyitee hidhaa keessa si lallabdeen anarraa eegalii miidhamtee agadhiifamuu kaleensaa feelar taatee jennee iyyansamee ka goofandii fi waamee qarratti iyyinee Baqqala Garbaa maan kana dirreenu aftee kaatee Maqalee dheeyxee mee jaalalummaan ati Maqalee si geessite mana hidhaa keessatti bishaan qabbanaadhaan qaama sirraa dhiqammoo mana hidhaa keessa bishaan bu'aawaadhaan qaama sirraa dhiqammoo taawula si dhiyeessammoo kosmootika adda addaa mana hidhaa si dhiyeessammoo farshoo si fidammoo mana hidhaa keessatti aannan si fidammoo maanni addaa ta'idhamtoota irraa mana hidhaa keessa si godhan san tamii har'a ceetee warra hidhaa keessa ture hunda dura ati Maqalee dhaquu kamit dandeessa Ahmadiin Jabal hidhaa ture hin dheeyne Maqalee Abubakar hin dheeyne Maqalee Iskindir Naggaa kajibbinu kunillee Maqalee amma dura hin dheeyne Jawaar Mohammad Abbaan Qeerroo kan jaalannu fi kabajnullee ila ammaatti Maqalee hin dheeyne Dr. Abiyyuu Maqalee ittiin deddeebine Lammaa Magarsaa ila ammaa hin dheeyne hoggansoonni adda addaa ila ammaa Maqalee kana hin dheeyne isin akkamitti Baqqala Garbaadhaa gara laaffattanii akkan duuneef hubattanii garantii harkattanii warri akkasii mana hidhaa keessatti miidhamaa ture kabajaa fi jaalalaan maqaa Maqalee yuunivarsiitii jettu addaatiin simatamtanii Maqalee dheeyxanii akkasitti hoteela isin taa'aa jirtan nimna Baqqala hoteela Koloneela Gammachuu ayyaanaa taa'aa ture san taa'aa jirtanii interview adda addaa godhaa jirtanii quba qabnaa Geetaachoo Asaffaa hoteela si dhufuusaa information ni qabnaa Geetaachoo Raddaadhaa hoteela si dhufuusaa information ni qabnaa Siyyuum Masfiin hoteela si dhufuusaa information ni qabnaa halkan bashannanaa qabaachaa turuu keessan unity jettanii quba qabnaa maallaqa meeqa fuutanii amma dura ragaan nun geenye Baqqala Garbaa maaltu garaa isin laaffise dila kan akkasitti Maqalee isin geesse mee wanni addaa taniifuu Baqqala Garbaa isin faan amma Profeesar Maraaraa dogoggorsiistanii ni jiraa miti Nagaasoo iddoo irratti kuma 20 fudhate jettanii gizee fi Maqalee dheeyxanii miliyoona 20 faa fudhattan xiqqoo naman dhibu Baqqala Garbaa Nagaasoo kana qusadhaa isin hin jenna jechuudha qusadhaa isin hin jenna sibbilbillee turre Baqqala Garbaadhaa I called you serious nambara kayoo himinaan jette asirratti himuun hin danda'a jechuudha
I have your number. Si bilbileen ture nambarri kan seenu baqqala Professor Maraaraatti bilbileen ture ni ama na jalaan kaasne eegasiin Nagaasotti bilbilee kuma diidameen irraa xiqqoo kuma shanas darbii jee gaafadhe jechuun Nagaasoon lubbuudhaan jira akkanumaan jeen akkuma nama isinitti mujjiru kana dhugaan xiyyatanuma aboo kuma diidam fudhattee jaadhi kuma shan irraas kan ditamu akkamisiin saaxilaa ragaan sirra ba'amoo kuma diidaman sanirraa kuma shanas kan ditaan jeen jechuudha baqqalaadha wanti eenyu Nagaasoodhaan inni kofallee waliin akkana laaviin seenu deema dhimmateetirraa qottu daawwadhuun jeen jechuudha tanumaan jeen naafi Nagaasoon Facebookaan itti bilbile kontaaktii biraan qabnu hariiroo walitti hin qabnu anyways Baqqalaa Garbaadhaa na jalaa kaasuu hin dandeenye maqalaa jiruuf maqalaa jira na jalaa kaasuu hin dandeenye garaa jabaateetu maqalee dhaqu ummata Usmaayyoo dhabamsiise ummata Nadhii Gammadaa dhabamsiise ummata Jaarraa Abbaa Gadaa Hallayyaa dhabamsiise ummata qabsoo Oromoo Ahmad 27 ummata Ahmad 27 irra qabsaawaa turte bira dheeyxee waliin teessee mari'achuun jabina akkama Baqqalaa Garbaadhaa hedduu galatoomee jenna nu jalaa kaasuu didduu keessaniif maqalee akka jirtan quba qabna information keessan quba qabna dhimma obbo Nagaasaadhaa adda galchuudhaaf riisita keessan ka biyya alaa baatanii maallaqatti guuraa turtanii fi biyya galtanii maallaqa keessan baankii OFCT fi KFO galiitti gootan baankii sanii galii godhuu keessan maallaqa keessan hatattamaan riisita nu garsiisaa isiniin jenna jechuun Professor Maraaraanis Baqqalaa Garbaatis dila biyya alaa yaatanii maallaqa guuraa turtan san biyya galtanii maallaqa san baankitti galchuu keessaniif nu garsiisaa yoo manaan bitattan yoo makiinaan bitattanis nutti hima. Banki tamu maallaqa garsiitan nu hima yoo nu himu baattan ammoo akkuma fadhe ana baafadhe sodaadhu teessanillee magaalaa Waashingtanii meeqa guurtan Minnesota meeqa guurtan bilafa bira riikardii maqaan harkaa qabuuf teessanillee gabbeetiin saaxilaa akkaawuntii achi jirtummaas isin hangana galchine jettanii baasuun dirqama jechuudha wanni inni amma himneef feeka qopheessuu maqaa dandeessaniif hangana guurtan jee isiniif ittiin jirree jechuudha feeka qopheessuu maqaa dandeessaniif tanaafuu hanga guurtan hanga galchitan riisita gabbaasa hanga galchitan keessan san laaleetiin hanga asii guurrame warra isinii wajji guuree wajjin isinii gabbaasa hisaaba dhooynaa jechuudha hattuun eenyu garsiisnaa jechuudha Nagaasoodha moo isaaniitu hattuudha dubbiintu dubbii maallaqaati moo dubbii maqaballeessaati dubbii heegareeti heegaree balleessuudha taateetu adda baasnaa jechuudha akkasii san tanatti hubatamtu Nagaasoo I will die before you dhugarratti si durattiin du'a rasaasa si deemu qomattiin hin furadhu annama Oromoo irra roorrisuun furadhu nama Oromoo irratti cubbuu kaayuun furadhu maqaan Oromoo ta'eef diqaalaa miti ana callaa Oromoodhaati obboleessa Jaarraa Abbaa Gadaa qulqullu maqaan san ta'eef nama Oromoo irratti cubbuu kaayu maqaa balleessu Jaarraa akkatti balleessaa turan maqanaa galuuf Waaqoo akkatti balleessaa turan Jeneraal Waaqoo maqanaa galuuf Sooressa Jaarraa akkatti balleessaa turan maqanaa galuuf Mul'isa Abbaa Gadaa ajjeesanii akka jechaanii turan maqanaa galuuf ilmaan Oromoo Nadhii Gammadaa akkatti balleessan maqanaa galuuf akkatti qabsoo teenya laamsheessaa turan maqanaa galuuf keessatti maqaan guddadheef Nagaasoo maaliif akka tana jaaniin sirriin naagalaa jechuudha maqaan ilma Oromoo qulqulluu laasan ta'eef obboleessa Jaarraa Abbaa Gadaa nama ilma Oromoo irra roorrisu tasan furadhu jechuudha yaanni xiyyaa fi kee waladdallee ta'u dhaabni nuti deeggarru waladdallee ta'u karaan nuti yaannu akka illee ta'u roorroo sirra deemtu ta cubbuudha rasaasa siifin furadha haqa qabda dhugaa qabda roorroo tana firratti hin dhiisin nuti kalloo qocaadhaa baasnee jirra amma abbaan fadhe waan fadhe haasa'uu dhiisuu quba qabnu isheen jaawar quban qabnu nuti gurra kanatti hin qicadhu maaliif bakka san bira hunnee jira gurrumattuu hin qicadhu atillee rabbiin kalloo qocaadhaa rabbi si habaasuun siin jaa Nagaasoo moo dhugaa qabda haqa qabda cubbuu sirra deemu jira ilmaan Oromoo hundi bakka jirtanirra roorroo Nagaasoo irra deemaa jirtu shiftaa shaneete dhaatii fi OFC tanaan irraa ittisaa isiniin jennaa jechuudha haqa qaba roorroo walirratti hin dhiisina maqa wal balleessa walirratti hin dhiisina boru jarri kun as beeti waan biraa jechuu ta'a lammaadhaan boru jarri kun as beeti nama amma Tigraay dhaqee mele Baqqalaa Garbaa kana ajaa'iba irraa hin dubbachuu ta'a Tigraay dhaqee nama mootummaa kanarraa abdii kutanne ammallee jawmu Tigraay cidhaan irratti bishaan isa rarraasaa turte Geetaachoo Asaffaa bira dhaqee mootummaa tanarraa abdii kutanne gizee jawu isin hojii qabsooynaa waan barbaachisu nukkannaa jechuudha bara afaan Oromootti nu daleessifadhaa jechuudha bara afaan Oromootti
aboonuu kafalaa isinii hojii duunaa jechuudha bar. Nama isinii hojii mootummaa tana kuffisu uumnaatiin hiraanu kannaa jechuudha bar. Maallaqa soofaa dalagaa nu dalagaa jechuudha bar. Hai. Maqalee dhaqanii mootummaa tanarraa abdii kutanne jechuun isinii hojiin dhaabbachuu jirraa uumaas kannaa jechuudha bar. Tooftaatti maallaqa gaafatanii bartuun. Malatti maallaqa gaafatanii. Tanaafuu ifi eenetiriyeedhaan haa ta'a nama maankaa bunaatiin illee waan harkatiin itti maqaa xureessuun gaariidhaa miti isiniin janna. Irraa dhaabbadhaa if booda irraa deebi'uu baannaan maallaqa isin ala kanaa guurtan. Isteetaa guurtan. Hundaa'u warra biyya jiruuf baasaa guyyaa 3 keessatti yoo baasuu baattan anaa baasaa warri biyya jiru isin haa beekuun jechuudha. Profeesar Maraaraa Guddinaatis Baqqala Garbaatis hoggannaan isinii. Maqaa OFCtiin magaalaa keessa yaatanii guurtan hunda maallaqa biyya galchitanii maqaa OFCtii fi baankii OFC galchitan hunda riisiita gabbaasaa baasuu baannaan anaatu isin saaxila guyyaa 3 booda. Isin gabbaasuu baannaan dhaabbadhaa yookaan nagaa sorra. Dhaabbachuu baannaan isinin saaxila. Achi uummanni biyyaa hundi isin beeka lafa sikkoo mandoo keessa deemuun dandeessan. Ilmaan sikkoo mandoo ka jeneraal Waaqoo hanga jirutti. Lafa Harargee keessa deemuun dandeessan. Hangaanan obboleessi jaarraa abbaa gadaa jirutti. Akka xiyyaa ilmaan jaarraa abbaa gadaa hanga jiranitti. Abadan hin dandeessan. Abadan. Abadan. Hin yaadin tana. Harargee keessaan deematti. Diqaalaa feeteef jala hiriirsitee deemtus. Diqaalaa maqaa Oromoo dubbattu tanu keessa dhalatte adda beeynaa jechuudha. Guyyaa isiin maqaa nu dhooytee hamtu naasoytee tun diqaalaadhaa ganda barsiisu jirra asii miti. Isa Facebook irratti miti bara. Nama bakka fadhe jiru. Kas boonsara siigoona jedhanii lafa baqaa keessa jiru ta'us kas waan biraa siigoona jedhanii bakka fadhe keessa jiru. Nu ilma abbaa gadaa ilma obboleeyyan jaarraa abbaa gadaa guyyaa ati. Ilmaan Oromoo qulqulluu maqaa fadheenuu kaasuu eegalte. Kun gaafaati nagaasorra bobboo eegalte. Nu keessaa kaatee ilmaan afran qallooytuu fi humbannaa keessaa kaatee ilmaan jaarraa abbaa gadaa ilmaan murti guutuu keessaa kaatee ati guyyaa nagaasootu ku eegalte. Kun diqaalaa nu keessa dhalatee si beeynaa sarkila sirra godhanneeti gandaatitti dhalatte hiriyyaatitti dhalatte qeetee keessatti diqaalaadhaa ganda kana eeggadhaa jennee ganda keessi barsiisnaa jechuudha. You don't know ati teessee lafa baqaa keessaa maqaa keenya Facebook irra katabda feetu waan feete goota maqaa beeynuuf maqaa Oromoo taaneef akkasin nurra duulta ni beeyna. Silaa Oromoo taate ati nutis Oromoodhaa nu qusatta nurratti hin duultu. Oromummaa maqaan qabneef siilaaffannaa jechuudha. Ati maqaa Oromummaan qabneef nuti siilaafanna ka Oromoodha. Nurra bobboon siif gadoodha jechuudha. Maaliif nu kasaarsuu maqaa barbaadduuf dubbii teenya akka gaariitti siif gadoodha taatii jechuudha. Nuuf galatun. Saniifuu qe'ee hundatti hin dandeeysanii OFC'n amma booda. I will promise you that. OFC'n inuma Harargee keessa deemtee lafa ilmaan afran qallooytuu fi humbannaa keessatti simiti shaneenu qe'ee takka keessa moo'uuf akkan teenya naa lubbuun jiru. Nuu lubbuun jiru. Warra akka xiyyaa lubbuun jiru. Ka kumaatama miliyoonaan lakkaa'amu ganda keessa jiru. Tasuma yaadin. Tasuma. Kanuti qabannee yaanu Allah. Kanuti irratti hirkanne Rabbi. Kanuti abdannu Rabbi. Kanuti sodaannu Rabbi. Kanutiif booda deebinee qoma teenya qalbii teenya niyaa teenya hundarra kaayannee yaanu Rabbi. Ilma namaatii miti kanuti irratti hirkannu. Rabbi. Kalee jaarraa Rabbi irratti hirkate nutillee Rabbi irratti hirkanna. Abadan nama irratti hin hirkannu nuti. Abadan namuma akka keenyaa ka sagaraa gattaa'ee utaan baasu moo nama akka keenyaa ka sagaraa dhaqu moo irrumattuu nadbannu nuti. Ishishee namuma akka keenyaa moo ka sagaraa dhaqu irrumatti nabdannuu nuti. Nuti abdiin teenya Rabbi irra jirti jechuudha. Garaagarummaan keenya kana. Garaagarummaan teenya tana. Namni Rabbi qabatee Rabbi harkate maas ni mooha malee abadan hin moohamu. Ni jaalatama malee abadan hin jibbamu. Ol ka'a malee abadan hin kufu. Garree jirraa jechuudha. Saniifuu Baqqala Garbaatii fi Profeesar Maraaraan if qopheessaa duula nagaa sorratti eegaltan dhaabaa isinin jenna.
dhaabuu waannaan ammoo guyyaa sadii keessatti isinis risita keessan gabbaasa baankiin maallaqa galchitan nutis waan isin alaa guurtan anaatu isinii gabbaasa hisaaba akkasitti ilmaan Oromoo dirree tanarratti waliin baasne yoonaan akka malee dogoggoree hisaabni keessan sirriite aboo isin nama amanamoodhaan isiniin jaa yoo hattan ammaas Oromoon isin barteeti kanneen maallaqa biyya laatuu dhaqanii qarsheen ganaatan osoo biyyatti kannine akkam godhanii isiniin jaanii isin filachuurraa akka hafnu hisaaba dalaynaa jechuudha. Yoo achumaan ammoo calliftanii nagaasos dhiistanii hisaabaas gabbaasuu baattan hogguus hattani fudhannaa jechuumaas. Ammallee hattani fudhanna. Amma dubbiin ta nagaasoo dhiisuudhaati miti. Ta hisaaba baasuudhaati. Dubbiin amma ta nagaasoo dhiisaa isiniin dhiisaadhaati miti. Akka malee nan hubatinaan. Let me make it clear. Dubbiin nagaasoo dhiisaa isiniin dhiisaadhaa miti. No. Feetu nagaasoo akka feete godhi. Nutu jiraaf isa ilmaan Oromoo jiraaf irraa isin dhorkina. Tasaatii miti baramma isaafni isaaba isinii fi nuu fi uummata Oromooti. Taniifuu amma dubbiin nagaasoo dhiisaa isiniin saaxilluudhaa miti. Akka malitti nu hubatina nagaasoos dhiistanii herrega baankiin maallaqa biyyaalaa yaatanii guurtaniis galchitaniis baasuu baattanii calee jettan isinirraanuus nuti hattanitti isin beeynaa jechuudha. Hisaaba ilaa biyya alaa baatanii maallaqa guurtan hunda gabbaasa tun dubbiin nagaasooti miti. Nagaasoo olola irratti ooftanii ni beeyna. Maqa balleessu jirtanii ni beeyna. Tanaaf isaa dhaabbachuu jirraa bara. Isaa miti kashakkamu isin shakkamoonii dhaabu gaafin yoo isini galte. Hattuun isini malee isaa mitiidha. Hinanne nuti kunoo waan alaa guurree baasnee jaati as baasaa nu garsiisa. Hiriyyaan Daawit Ibsaadhaa maallaqumaatti. Shariikni Daawit Ibsaadhaa lubbuma Oromoo hojjeessa. Dhumattee bara. Hisaaba biyya alaa deemnee Washington DCdha, Minnesotaadha, Atlantaadha, biyya adda addaatiin walgahii gooneen hiraan nuu buute hangana kunoo magaalaa kanaatis jennee walii gala baankii OFC'tti galchinee jaati risita gabbaasa. Guyyaa risita san gabbaastan lakki hangana guurame hangana galchitanii irrinnin gana eessa geessitanii wal gaafanna. Guutumattuu galchitanii alla magan amanamoodhaa isiniin jenneen ragaa isinii baan tun dubbii nagaa isaati miti. Dubbii amanamummaa keessan xalayaan nagaa sarra barreessitan ta kijibaa ta'uu ta shanee dhiistamuun dhiistuu dhadhabdanii irra bobbaatan abiyyi maa deeggartaadhaaf irra bobbaatan maa jijjiirama kana cinaa dhaabbattaaf irra bobbaatan ta'uu nama ija ballaa ka gurraan dhaga'uufu ni galaa jechuudha. Tanaafuu ragaa keessan gabbaasaa isiniin jennaa jechuudha. Maqalee maaltu arkamaa jira maqalee kanarra amma dhengada dubbadheen jira. Itoophiyaa tana guutuu keessaa magaalaan takkittiin maallaqa irraa harkatan ta dhimma Oromoodhaatiif fandi godhuuf qophooyte maqalee qofa. Namoonni akka Baqqalaa Garbaadhaa kan kalee Tigreen cidhaan irra bishaan rarraasaa turte. Kaleesaatu failed teejanii dooktara meeqaan Obbo Jawaar Mohammed biyya Ameerikaa kana keessa oofee dooktara meeqaan qeensaa ilaa rifeensaatti maallaqa irra dhangalaasee Jawaar Mohammed laalchisaa ture. Ergamummaa fi jaalalummaan inni Tigree akkasiisa gooterraa horee fi if dadhabee Tigraay Maqalee Yuunivarsiitii dhaqeef Addis Ababa Yuunivarsiitiitu riisarchii kan dhiyeessine Maqaleetti riisarchii maal dhiyeessita? Gondaritti dhiyeessine Maqaleen maal dhiyeessita? Dabuubitti dhiyeessine Maqaleen maal dhiyeessita? Jijjigatti dhiyeessine Maqaleen maal dhiyeessita? Murtii guututti dhiyeessine Nagaleen maal dhiyeessita? Bultumitti dhiyeessine Nagaleen maal dhiyeessita? Haramaa Yuunivarsiitiitti dhiyeessine Nagaleen maal dhiyeessita? Dirree Dhawaa Yuunivarsiitiitti dhiyeessine Nagaleen maal dhiyeessita? Jimmaa Yuunivarsiitiitti dhiyeessine Nagaleen maal dhiyeessita? Wallaggaa Yuunivarsiitiitti dhiyeessine Maqaleen maal dhiyeessita? Jaalaltummaan Maqalee sanatti riisarchii addaa sigeebachiistee sigeessitee siyaasooysiistutuun tami riisarchiin jaakkeeta kavaraappiidha tooftaadha malattiin achi dhaqani ajandaan isaa waliin haasa'u jiran ammoo ta yuunivarsiitii Maqalee taja'anii achi dhaqa jiranii tanaa miti. No akkatti muumicha ministeeraa kana hongeessan akkatti mootummaa Oromoo ta ilmaan abbaa gadaa kana cabsan akkatti cawumsa kana fashaleessan haalarra dalaganii fi maallaqa harkaa fudhachuudhaaf dhaqu jira. Wanni biraa takka hin jiru. Wanni biraa takka. Baqqalaa Garbaa
hangarabbiin urmii tana sii kannee qabrii si geessutti bakkee ati dhaquun qabne yoo jiraatte silaa Maqaleedha. Bakkee ati bololtee dura dhayite immoo Maqaleedha. Maaliif? Qorannoo tamnuu gaggeessuudhaa Maqalee dhaytan. Maqaleen bakka hattoonni maallaqa irraa fudhatan taatee jirti maantana. Bakka uummanni maallaqa barbaadu mootummaa tana kuffisuu barbaadu dhaqee maallaqa irraa fudhatu taatee jirti. Bakka uummanni maallaqa irraa sassaabbatu taatee dirree namoonni Oromoodhaan hongeessuu barbaadan dhaqanii maallaqa irraa fudhatan baankii Oromoodhaan cabsan taatee jirti Maqaleen ammaan tana. Iskeel Gabbisaatis Maqalee dhaqe maal godhu dhaytan isin? Maal godhu dhayte Iskeel Gabbisaadhaa maal qorannaa Iskeel Gabbisaadhaa Maqalee dhaqeeti? Oromaraan capee jee warra Tigraayitti himaa ture taa'e maaltu nu himii jee warra Tigraay ni dhaga'anii bar Facebook irraa internet irraa waa hundarraa Oromaraa nu waliif fide isinii waliif fide eessa waliif fide Iskeel Gabbisaadhaa Oromaraa eessa waliif fide Iskeel Gabbisaa namnummaan as si baaseetu uummata Oromooti wal si barsiise Jawaarimi dee jijjiiramni jiru jechuutti hin turre jalqabarraa Dr. Abiy irra duulaan turre si dhorkaan turre nuti. Warri gaafa Iskeel Gabbisaa Dr. Abiy arrabsu. Gizee nuti Dr. Abiy irraa Iskeel dhorkinu. Nu arrabsaa ture. Arra Dr. Abiy faarsu jiran. Maaliif Iskeel amma waan taruu beekan? Gaafa zammoo Iskeel jabeessuudhaa fi Oromoo wallolchiisuudhaa fi Iskeel deeggaraa turan. Laalaa hubadhaa sirri laalaa diqaalaa nu keessaa tana sirritti. Wanni nu jibbanii fi nutti naafaniif takka hin jiru maqaa akkatti isaan dhuufanii fi akkatti isaan rafan isaan beeynuufi. Akkatti nu kasaarsisuu barbaadanii fi akkatti isaan nu hongeessuu barbaadan irra barreef nu jibbanii olola nurra tuulan. Maqaa nu balleessuudhaaf caan. Dalagaa nu godhatan jechuun dirree isaanii nu yaamuudhaaf ishee jenneeti ija takkaan akkasin laallee bira qunnaa jechuun ishee jennee tuffannee akkasin dhiisnee bira qunna. Maaliif warri kalee gizee nuti Iskeel irra bobbaanu nu arrabsu warri kalee gizee nuti leencoo lataa hatticha dhiiga Oromoodhaa xuuxee qawwee Oromoo meeqaatan hubsuusaa fi waraana Oromoo meeqaatan fixee nadhii gammadaa gurguratee biyyarraa xayyaaraan beetti bobbaanu. Nurra bobboosan arra leencoo arrabsa. Leenca ilkee dhabee darrateef irratti alba'u ta'uusaa maqaa hubataniif immoo. Kaleemmoo wanni leencoo deeggaraniif Oromoodhaan hongeessuudhaaf ture. Because they are not Oromo. Warri leencoo deeggaraa ture san Oromoodhaa miti. Warri nu arrabsaa ture san Oromoodha. Namuma jaarrarra rasaasa dhawaa ture. Nama jaarraa dhabamsiisuudhaaf hojjechaa ture hundaa'u Oromummaa qaba jettee tasa yaadin. Nama Jeneraal Waaqoo guutuu turan Amaaraa wajjin shirrixaan qabsoodha gaggeessaa ture jechaa ture Oromummaa qaba jettee tasuma yaadin. Nama Jeneraal Kamaal Galchuurra duulaa ture Oromummaa qaba jettee tasuma yaadin. Nama artiist Jeneraal Umar Suleymaan irra duulaa ture Oromummaa qaba jettee nama jajjabaa Oromoodhaa ka seenaa Oromoodhaa beekuu fi dubbii Oromoodhaa sirriitti of hunda wanni irra bobbaaniif hongeessuu Oromoodhaa maqaa barbaadan maanuu saaxiltaadha. Maa Oromoon barsiistaaf hongeessuu barbaadan. Tana sirriitti hubachuu qabdaa gareen tun garee diqaalaadhaa tanu keessa dhalattee afaan keenya bartee sirri beekuu danda'u qabdaa jechuudha. Maal godhuuf arrammam afaan itti dubbatan hin qaban. Arra warra Iskeel arrabsuu garta. Iskeel Gabbisaadhaa jalqabarraa eegalee ittaanaa habteedhaa ka Jawaar jala deemu majeeyin Iskeel Gabbisaatiin. Iskeel Gabbisaa kana namnummaan as baasee nu garsiisee Jawaari. Iskeel waamuma kana waamuma Jawaaritti himee haasoo malee Iskeel waan beekuun qabu. Mastermindiin qabsoo Oromoodhaatiif abbaa qeeroodhaa namni laman jiru Jawaarumaa dhumatte. Jawaaris mastermindii Oromoodhaati. Dhumatte tatana. Iskeel Gabbisaa shunkurtii waxii keessaati. Waan fidee takka hin qabu. Dhumi dhiisitti isa. Dubbuma Jawaar dalagee mi'eessa. Jawaarumaatu karaarra gizee wajjitaan. Gizee TV irratti osoo hin dhiyaanne akkana jeetuma ayiliidhaan itti himaa tanuma haasa'u Iskeel. Wanni inni baratee fi wanni inni haasa'u poolitikaadhaan waan walitti dhuftuun qabdu. Namni siyaasaa baratee fixee jiru Jawaari.
saayintistii siyaasaa yoo jennees Jawaari dhumatte tatana yoo saayintistii taates political science qabarate Jawaari dhumatte isaatu akkatti taphatu beeka akkatti taphachiisu jara kanallee beeka akkatti jara kana tafuftaadhaan itti taphachiisaa deeggarsiisaa itti dalagachaa itti dalaysiisaa dubbii Oromoo tanaasiin gees qabeeku Jawaari jarri jaluma deemu jira Jawaaruma kanaa uni nyaanna jaanii jala yaa'u jiranii bara akka isaanitti gaa akka isaanitti nama nyaachaa waa fudhatanii mislaa'u waan namni jaare nyaachaa fudhatan isaan tanumaa uni nyaanna akkuma abaawoo jaarrarraa fudhatan sanitti tanaas Jawaarirraa OMNs ni fudhanna jennee osoo yaanitti gurbaanii fi nama rafuu miti nama galgala keessa haati du'aayii gootuu fi isaanumaa nyaatee fixee OMN guutumatti harka galchatee akka isaan waa diiguu hin dandeenyetti hidhee lafa kaa'ee jechuudha. Kik dadhaban hin danda'an. Sila isaan OMN umatanaa nyaatanii harkaa fuudhaniiti kasaanii gubbaa kaa'u kaan jechuudha. Akka Asaffaa Jaalataa oosaa gubbaa intalasaa kaa'ee oosaan ammaan tana ka Oromootiin hunjaan kanatti. Akka osaarratti Asaffaa Jaalataa Profeesar Qorqorroo Asaffaa Jaalataa jaarsi dullachi osaadhaasan kan shaneedhaasan warra kana gaa warri ammaa ati qabsoo Oromootii wajji qabsaa jettu laal hubadhu warri shanee jalatti hafee kun irra guddaan Oromoo miti wanni isin jedhu maal Profeesar Asaffaa Jaalataatu osaa hoogganaa ture inni irraa gisee bu'e intalasaatu itti dabre haydhaalama warraati osaan namnummaan jaarmee xixiqqaa kana walitti dabarsuu silaa biyyatti kannani kam tanaaf falmuu jirra harnuti hay namni Jimmaa silaa aangumaa hun qabatu namni Arsiidhaa sikkoomanto ijoolleen sikkoomanto aangumaa hundee hattuu silaa Harargee maa dhiisii Harargee keessaa ammaa shanyii jaarraa taanaan fagaattee wati inni wanni hattuu jetti maaliif laa ilaalallaa tanaas lafan keessu ati inni mandee hattuu achitti numanni attachittu alif dubbillah ila allah tunis khaysani jirti achumattuun dhiyaattu akkuma sanittuun dhiyaattu ni beekan jechuudha jolleesi komandonis numan dhiyeessa silaa akkasanitti alif general waaqo guutuu garaa jira nadhi gammadaa keessa jira jollee tana commander Mustafa faa keessa jira Aliyyi Cirrii faa keessa jira Hajaam Damsadoo faa keessa jira jollee Harargee Jaarraa Abbaa Gadaa keessa jira Mul'isa Abbaa Gadaa keessa jira Ilma Gultuu keessa jira jollee tana keessa jira Jolle tanaan abaabamne nuti ammaan tana dhiiga isaanii kanaan nu keessa tan faa dhiiga jaarraa faa nu keessa jira nuti dhiiga Mul'isa Abbaa Gadaa faa nu jira keessa jira dhiifa jolle hundee faadhaan nu keessa jira dhiiga hundee faa isaan kanaan nu danfisaa war nuti jolle tanaan warra keenya kanaan nu danfisa maaliif akkatti isaan kana ajjeesanii fi ajjeesisan hunda maqaa beeynuuf jechuudha akkatti taphatanii fi taphachiisan maqaa beeynuuf Iskeel Gabbisaa amma siyaasaadha jee Maqalee dhaqee Oromaaraan kuftee jirti cabxee jirti jee warra Tigraay wanni himeef Oro Tigree haa eegallu maallaqa xiqqoo asoofaadha malee wanni biraata kan jirtu. Intalti Oro Tigreetu jira maarree wanni jetteef istanumaa jechuudha. Lakkii wanni intalaan jeeniif dubbiin akkan jalaan saaxilamneef. Maal barbaadaaf Maqalee yaa'u jirtanidha gaafiin teenya. Maali wanni isin University of Maqaleetti Iskeel torbaan itti aanee Maqalee Profeesar Iskeel dursee dhaqee haala mijjeessee waa hundaasee itti aanee wannummaan cehee Baqqalaa Garbaa dhaquuf maaltu jirachi dirreen Oromoo cabsuudhaaf maallaqa irraa harkattu bakki laaftutti Oromoo cabsuudhaaf fandii harkattu Eertiraa irraa fandiin harkattu Oromoon ammaan tana Somaaliyaa irraa fandiin harkattu Oromoon ammaan tana Jabuuti irraa fandiin harkattu Oromoon ammaan tana Keeniyaa irraa fandiin harkattu Oromoon ammaan tana Suudaan irraa fandiin harkattu Oromoon ammaan tana Ugaandaa irraa fandiin harkattu Oromoon ammaan tana Somaalee naannoo Somaalee irraa fandiin harkattu naannoo Amaaraa irraa fandiin harkattu maaliif Amaarri namanuu ti'uun kannu fandiin harkatan bakki takkittiin fandii irraa harkatan wajji dalagaa maqaa turaniif durii irraa shaneedhaa fi wayyaaneenis Geetaachoo Asaffaatii fi wayyaaneenis wajji dalagaa maqaa turaniif wal shakkiin qaban gareen Jaallemaaroo tana fandi gootee xayyaaraan helikooftariin meeshaa buusaa turteef Geetaachoo Asaffaa ta'uu beekamaadha. Tigraay irraa meeshaan xayyaaraan bu'aa fi yuunifoormii sanii fi kophee fi maallaqni achi bu'aa fi akka lixa keessa ture beekamaadha. Wannummaan Iskeel Gabbisaa Maqalee dhaqeef akka nama manguddoo Dr. Abiy ergeetti alaasawaa tanaan qalama if dibaa wannichi dhaqeef maallaqa fudhachuudhaa fi Dr. Abiy cabsuudhaa fi malee Dr. Abiy hin ergineessa.
ammaas jalala sarareetiin isinitti hima warri takkatti isinii galu namni tokko beeyta manzaruma isaatiin nama yaada Abdallaa Muuminaa jaanitti jaarsi tokko jira Abdallaa Muuminaa kun goofata Harargeetiin isinii hima Abdallaa Muuminaa kun lulluqataadha taa'ee mooyyeedha hoggu mooyyeedha immoo dhayicha dhawu kana keessatti wayidha hoggu dhawu waan dhawu qaba waan dubbatu sagaleen dhageessu ammoo garaa keessa waan jiru ija isaarraa ni garta jechuu Abdallaa Muuminaa kana taa'eeti gujimaa kana dhawu laal leencoo lataa firee maashee diqaalaa warre diqaalaa ni jiraa miti fakkeenyaaf hin jechuu jira godhaati akkasi dhawaa deema waan dhawu tana kana keessa cidhaa kasilaa ilkee qabu Abdallaa Muuminaa ilkee dhabaa fi jimaa dhawaasee jaarsa afaan forroqqeedhaa ati silaa'u ilkeen qabdu jimaa osoo dhoytuu qoosha firraan deebisini akkuma laagaa keessatti illee xiqqoo sirra korrootu hoggu goddabru hajimaan kun akkuma laaga tana keessa gizee gassi dabru illee xiqqoo si korrootu dhayicha kana laaffisaa dhayee jeen akka malee dha'u jirta booda qooshaa liixa ta'eeti akka juusaatti liqimsuu deemtaa jeen laagaa tanarra wanni si hafuun jiru Abdallaa Muuminaa kun ammoo ilkee guutuu qaba ilkee tana jimaa kanatti alalchee firraa fokkisuu aadaa maqaan qabneef Abdallaa Muuminaa jimaa cafaqeeti juusa godhee jimuma kanaawu ka juusa godhe kana akka shaayitti dhugaa ilkee isaa tana lulluqatee deemaan ilkeen isaa tun hancabbii bishaan aannanii fakkaatti jechuudha dhadhaa adii fakkaana fakkaatti jechuudha ni jiraa miti itittuu aannanii fakkaatti ilkeen isaa tun tanaafuu Abdallaa Muuminaa hidhii ilkeen cuqqaaleeti leencoo dubbii isaa eeggaddaa ani isin dhaame dubbii leencoo tana jee jimaa cafaqa anduraanii isin dhaame dubbii daawwitiif isaa kana anduraanii isin dhaame dubbii shanee tana anduraanii isin dhaame dubbii xiqqaalaa nu keessa dhalattee tana anduraanii isin dhaame namatti naafuu kana anduraanii isin dhaame warra nu fakkaatee nu keessa deemuu kana jeeti jimaa gadhawa jechuudha tana kaan achi forroqicha nuti alanfannee taksiinaa guurree jinna ati akkuma laagaa tana wanti si gootu wanta godhii jeen jechuudha tana Abdallaa Muuminaa bakar jeen jechuudha achi laale yaa bakar Abdallaa jeen hanguma ejjitee gartu gartee ejjitee silaa'uu ilkeetee malee ilkeetii harkuun dandeessu maal jechuu fadheeti if jala malee fageessitee harkuun dandeessu akkuma keetiin na seetee ilkeen qabne na seetee teefi teetiitii natti mujjirtaa malee animmaa ilkeen hin qabaa jee saaqee ilkee garsiise ammoo akka ilkeen tee akka tiyyaan taaneefin ilkeen tiyya akka teetiin taaneefin jimaa akkana dha'u jira gidee takka daawwitii teetiin nama laalini daawwitii namaatiin nama laalii jeen akkuma Abdallaa Muuminaatti manzaraa Abdallaa Muuminaa kaayyadhu sanumaan na laalii jeen manzaraa teele kaayyattee teetiin na laalini maal jechuu barbaadeetti na keessa namoota tokko oduu asirra barbaaduu jira Facebook irra nuti oduu Facebook irra barbaannu nuti Facebook irratti oduu waan qabatama jiru dabarsina malee oduu Facebook irra barbaannu nuti warri tokko khayriba khee karaarra gizee bulee fi bakka hunda bulee banata aziyaati isaa buluu bakka biraati isaa buluu khee maaltu Facebook jira jee halkan leelii gizee fincaanii isa muddee garaa isaa dhif godhe khee fincaanee as deebi'ee silkii ilaalee arra maaltu ta'e biyyatti jee silkii irraa oduu guurratu nulleen akkasumas silkii irraa oduu guurrannaa no nuti networkii dhaqabna yes we are everywhere alhamdulillah gaafa biyya arkuuf jiraattan bakkayyuu networkii dhaqabna goda hunda keessa gurra qabna ummata qabna arra gurri keenya akka arbaati masaraa keessa nu jira bakka hunda nu jira oromoo jira ni jira bakka hunda tanaaf dubbachaa jirra tanaaf warra maqalee deemu jiru kanallee irraa dubbachaa jirra wanni isaan yaa'aa jiraniif maallaqa maqaa taateef maqaa beeynuuf tanaafu warri karaa maqalee caa jiran hunda oromoon ija takkaan firraa eeguu ka dandeessan ammallee isin dhaammannaa jechuudha ammallee
هل كان يقويانا مم خرامك عليه تديمو خنا تيفدا جنتو دبيخا سنوخي ستو خديك قروس خبلا علي فتو زيوتي خدورانو بلا علي فتو فان خكسكيل قبي سادا خدورانو دل جابي جرجو أفانا ماراتين قبي خدورانو موميشي منسترا أبي يقون بيجابولشون دندين جو أفانا ماراتين قبي خدورانو دكتور أبي يرد دولي نما دولشي سودا فوجتشاتوري خكسكيل قبي سادا لقمان دينو ما أفكاتشي داكي walna man gaafachiistu jechuudha. Walna man gaafachiistu. Baqqala Garbaatis wannichi dhaqeef takka hin jirtu. Namni akka Baqqala Garbaa bakki inni maayyii silaa dhaquu hin qabnee fi yaaduu hin qabne yoo jiraatte bakka Geetaachoo Asaffaa jiru. Wannummaan cidhaan irra waan isa rarraasan isa irraanfachiisee maqalee isa geesse jaalala peepara dhiyeessuuti no. Jaalala hattuun bakki irraa maallaqa guurrattummaa maqalee malee dhumatte. Namni Oromoo kakara maqaleetiin achi deema jiru. Waan achi deemuuf qaba ija lammeeffaa ija sadeeffaa fi afreeffaatiin firraa eeguu danda'u qabnaa jechuudha. Sanuu maqalee keessa dhaqaniiti Iskeel Gabbisaatis Baqqalee Garbaatis mootummaa tanarraa abdii kutanne mootummaan tun nu ceesisti jennee abdannee turre abdii sanirraa dhabne jaanii dubbachaa jiran. Iskeel Gabbisaatis akkasuma Baqqalee Garbaatis amma reefuun tanan akkasuma wanni irraa haasa'u jiran. Maal si garsiisti tun? Isini wajjin rakkabsoo inaa maallaqa nu kannaa jechuudha. Nu daleessifadhaa. Nutichi isini falminaa isin asii fandi nu godhaa jechuudha. Hattummaadhaaf deemaa jiran. Eeggachuu danda'u qabnaa jechuudha sochii isaan itti jiran hunda waan Oromoota isaan irra yaa'an hunda. Oosaan qabxii tiyyatamayyiidhaa oosaan qoosaa ta'ee jira. Waldaa dullootaa waldaa biyya keessatti gabrummaa irratti ummata dhiisee biyyaa baqatee ture. Waldaa hattoota, waldaa gandoota, waldaa warra Oromoodhaa cunqurfamaa fi ajjechaa keessatti dhiisee biyyaa baqate dulloota totorroe. Oosaa keessa walitti qabamanii wanni isaan dalagu jiran obboleettii Girmaa Xuruneefaa badhaasuudha. Gammadaa Waariyoo maqaa dha'uun barbaadan. Islaamaasii. Ijoollee sikkoo mandooti ulaagaan guutu. Oosaa keessatti ulaagaan guutu. Guutu haa ulaagaa. Gammadaa Waariyoo ka daawon wayyaanee jee. Ka samiirraa itti roobsan. Ka taankiidhaa fi girnoofni fuula isaarra dhaabbatu. Ka biyya alaatiin dhufaa yaadin. Kachi du'ee anaa hafuudhaaf. Down wayyaanee jee ija wayyaaneetii fi qoma wayyaanee irra dhaabatee dhiitatee dhiichisee bokkisee Oromoo san bokkisiise. Maqaasaa kadhawanii bakka jirutti badhaasni haa dhaquuf hin je'ini intala Geetaa Girmaa Xurunee wajjin ilmaan Oromoodhaa Finfinnee keessaa nyaachisiisaa turte. Nyaachaa turte. Fi Dooktar Abiyyi irratti Finfinnee keessatti embaasii Ameerikaa dura baatee iyyaa turte diqaalaa buna jala dhalatte. Ta Oromoon ta'in ta buna guuruudhaaf warri isaanii Amaarri dhufee ganda Oromoo keessa dhalatte san obboleettii Girmaa Xuruneedhaa san badhaasanii jechuudha. Oosaan Jawaar firraa dhiibu oosaa dullootaati. Oosaan Lammaa Magarsaa firraa dhiibu oosaa dullootaati. Oosaan Dooktar Abiyyi firraa dhiibu oosaa dullootaati. Nuti oosaa qeerroodhaaf barbaanna malee amma booda tasuma dulloota qeerroodhaa fi haadhaa fi ilmoo gabrummaa jala dhiisee ala deemee baradhee jiru kana tasuma hin dhageenyu jechuudha. Inuman gowwoomina diqaalaa nu keessa dhalatteen tasuma warra dhiira ta'anii qabsaa'in dhiira ta'an nadhii gammadaa gurgurataniiti qabsaa'ota Oromoodhaa qawwee ikkichasanii biyyaaraa hiree meeqatti fudhatanii Ameerikaa fi biyya adda addaa keessatti caanii ba'anii baranne jaanii amata kana hunda alaa keessa sosso'aa dalagachaa turanii qabsoo Oromootiin biyya deebanii istadii dhiyeeffinaa jaanii afaan Ingiliffaatiin faranjii lamaa jecha Ingilizanyaa haasawaa oolan guyyaa guutuu faranjiin lameen maa samiin seenne yoo feete. Faranjii lama namni oosaa keessatti afaan hujiitu afaan Oromoon godhatin
afaan oromoo afaan federaalaa akkan taane nama barbaaduun beeytu ati faranjiin lameen mana sanirra caalti ilmaan oromoo kuma 6 miliyoona 60 irra caalti faranjii lamaa jecha kabajaadha ay kabaja ay kabajaadha faranjiin osoo oromanyaadhaan haasoytee oromanyaadhaan walii galtee isiin turjumaanaan himamteefi nama if jaalatu si beeyti nama if jaalatu one day guyyaa tokko Dr. Abiy yooki Lammaa Magarsaa yooki Jawaar Mohammad yooki an kharabbi taayitaatti khannu taa'eef itti khanneefu White House dura dhaabbateeti afaan oromootiin Presidenti Amerikaa bira cinaa dhaabbatee akka Chaayinaan afaan sii dubbattutti akka Jaappaan afaan sii dubbattutti akka warri kaan afaan sii dubbatutti nulleen afaan oromoo dubbachuu teenya guyya tokko sabboonummaan sani sabboonummaan kabajaadhaaf afaan namaa nu dubbistu hin jirtu sagantaa teenya irratti nama lamaaf maalirraa eeydu oosaa Professor Akaafaa Jaalataa Akaafaa Jallaan jaanani Professor Asaffaa Jaalataa hoogganaa ture inni irraa bu'eeti intalti bakka badhaalte baankiidha sa wanti tun oosaan tun baankiidha hisaabuma baankiiti ilmoon dhaaltiga hay oosaan tun manuma abbaati ilmoon dhaalti akkamitti abbaa fi ilmoo idduu namni biraalleen hin seenne hay barre waan takka akkatti godhanii jiraara Asaffaa fi intala isaa idduullee namni 2-3 jiraatee sila intaltilleen dhufte adeemsaa ettaar abbaan irraa bu'eeti intalti bakka buute ummata kanaatu hayyuudha ummata kanaatu oromoodhaaf qabsaa'u jira ummata kanaatu oromoof hojjechu jira ummata hattuu dulloota shaneedha kan maqaa oosaatiin daldalu jechu all of them shaneedha gaafa oromoo leadership convention ijaarte gaagaa'oo jaaraniiti gadiin baan eenyu Akaafaa Jallaafaadha Professor Asaffaa Jaalataafaa gaagaa'oo baasanii yaa'aa turan gaagaa'oodhaan milkaa'uu dadhaban OMN cabsuudhaaf ONN ijaaran hin dandeenye oosaan sammaan tana sanumaaf dalagu jira malee shanee undercoverida mancaa fi tulamni isaan haasawanis shanee undercoverida hanga dullooda kana haxooynee takkaa oromoon guutuun dulloota jala yaanuu osoo nama akka Abiyyi qabnu osoo akka nama Lammaadhaa qabnu osoo akka nama Shimallis Abdiisaadhaa qabnu osoo akka nama Addisuu Aragaa qabnu osoo akka nama Jawaar Mohammad qabnu abadan dulloota jala yaanu abadan maaltu nu hafeef dulloota jala yaana zamana isaanii kasaaranii zamana keenyan nu kasaarsuudhaaf hojjechaa jiran nurra dalagaa jiran oosaa murnaa hattootaa kan qoosaa hojjechaa jiru afaan oromootu kabajaatti godhanii walgeeysan irratti Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidantiin haa kabajoomu kabajaadhaaf afaan ingiliffaatiin dhiyeessu jedhanii dhiyeesse malee haasa'uu qabu afaan oromootiin namni sagantaa isaatu dhimma oromootiin dira qoradhe oosaan kun eega jaarameef asittuu qorannaa malee kitaabni inni dhiyeessee maxxanse kamtu jira waan qoratan kana hin maxxanu sabaaf gabayarra noolu sabaaf akkamitti obboleettiin Girmaa Xuruunee taqeeroo nyaachisaa turte badhaafamte Gammadaa Waariyoodhaan badhaafamu hanqata maalachi godha Daawit Ibsaadha maalachi godha Araarso maalachi godha warri Oromoodhaa dhaabaa maalachi godha Baqqalaa Garbaadha jaarmee gandaa katooftaa oromootiin ittiin oromoo ongeessuudhaaf shaneedhaaf hojjetu ta'uu oosaan beekamaadha jechuudha. That is why we don't support it.
Osaa Oromiyaa barbaanna osaa baqattootaati miti. Osaa Ameerikarraa baqatee biyya galeen barbaannu nuti Ameerikumatti hojjetu san. Osaa ilmaan Oromoo qeeroodhaan biyya keessa qorannoodhaan jaaramu barbaanna nuti. Osaa dulloota warra kasaare warra daayipara hidhatee deemu warra urmii isaanii hunda waan ittiin xuurata harkatan waan ittiin dachee harkatan ilmaan isaaniitiif waan dhiisaniif nu gurguruu yaa'u. Warra aangoo yaarmee kanaatu abbaa ilmoon itti ol dabru maal godhuuf jala yaana nuti. OMN naa galatoomu jaluma deemeetu hordofuu isaatiif gabaasa dhiyeessuu isaatiif. Ammoo Osaan akka waan dhaalmee fakkaata. Dhaalmee abbaa inde an Osaa bar manatti lakkaa'u jira. Osaan sa mana intalti Profeesar Asaffaa Jaalataa manuma Asaffaa Jaalataa dhaaluu dandeessi malee Osaa dhaaluu hin dandeessu. Hayyoonni dhabameetuma isiin dhaalti abbaan irraa bu'ee akkamitti ilmitti dabra'oo warri Liibiyaatu ni dide. Ilma Gaadaafiin bu'ee bar ilmaan Gaadaafii aangoo qabachuu uummanni Liibiyaatu ni dide. Warri Ijiptiidhaa kan Kaayiroodhaa mama wanti Mubaarak Usni Mubaarak bu'ee ilmaan Usni Mubaarak aangoo qabachuu ni didanii bara. Jaarmeewuma keenya kan akkamitti abbaan ilmootti dabarsa aangoo. Qaanyi sablina eeggachuu danda'u qabnaa jechuudha. Hattoota shaneedhaa gadheelee qabsoo teenya nyaachuu barbaadu diqaalaa nu keessa makamtee afaan Oromoo dubbatu tagandayyuu dhalatte hundaa'u sochii guyyaa nuti jabeessine waan biraa ooftu hundaa'u beekuu danda'u qabna. Namuma Oromoo tokko kakaraa Maqalee deemu hattuudhaa beekuu qabnaa jechuudha. Hattuudhaa ija addaatiin firraa eeguu qabna. Osaan qoosaadha. Osaan Oromoof dalagutti hin jiru dalagaatiis hin turre gaafa dur dalage gaafa Jawaarfaan hoogganan gaafa dura jaaramu dalage achi booda Osaan kashaneettee dhumate kajaarme akkuma abaa'oon gara shaneetti jijjiiramtee waboon Oromoo waboo gandaatti galtee tawa gandaa keessaa illee tooroo guduruu galtee dhumatetti Osaalleen tanuma akkasii ta'ee dhumatee jira jechuudha. Joollee gandaa hundaatu maali nama mucaa tokko faan harkee jechuudha. Ka gaafa qeeroodhaa maallaqa ala kana guuraniitti kana kakka tashoomaa diimaa janiin. Kuma diidam nuti ala kana guurreetti ergine kuno warra qeeroo sappoort guruupiiti jee mucaan achi deddeema. Ameerikaa kanarraa dhaqe. Hai tikeenni isaa muramee achi dhaqu kun you don't see it akkatti pileessi godhan. Akkatti sitti taphatan. Maqaa Oromootiin gandummaadha guddisachaa jiran. Joolleetti barsiifachaa jiran. Itti dalagachaa jiran. Enemy of the Oromo people. Kansariidha kun. Oromoon goda hundaa. Dr. Abiyyi fi Lammaa Magarsaa cinaa dhaabbachuu imaammataa fi karaa isaan nu mul'isan deeggaru. Oromiyaan guutuutti itti aanaa pirezidantii Shimallis Abdiisaa cinaa dhaabbachuu. Addisuu Aragaa cinaa dhaabbachuu. Imaammataa fi mul'ata isaan irra nu kaayaan cinaa dhaabbachuu diqaalaa nu keessa dhalatte ta abbaan bakka biraa ta haati bakka biraa ta maqaa Oromootiin maallaqa guurrattee faayidaa fiitiif oolfachuu barbaaddu ta Oromoo ol afaan deebistee ol cabsuu barbaaddu ta ilmaan Harargeedhaa ilmaan Sikkooman wajjin ilmaan Harargeedhaa gosaan wal afaan deebistee ilmaan Maarreedhaa maarree wal afaan deebistee akka nuti dalagaa wal godhannee faayidaa teenyarraa if booda deebinu nu godhuu barbaaddu. Gamtooyne irra dammeeyne irra bobbaanee if keessaa balleessuu qabna. Guddaan isaaniitis jallina jala deema xiqqaan isaaniitis jallina jala deema. If beekan akka isaan Oromoon tahin diqaalaa ta'uu isaanii tolchanii if beekan. Akka gaariitti if beekan. Ati maarra beekuu dadhabdee dhagaafiin tiyya. Ati maarra dhaqqabuu dadhabdee. Ati maaliif irra dammaquun si hanqatte. Ati maaliif irratti beeytee firraa ittisuun si hanqatte. San beeynaan mohanne. Tanaatu nu hafa. Tanaafu jabaadhaa adeemsa jiru hunda haala jiru hunda wal dhageessisna. Ilmaan Oromoodhaa kanarraan tana guyyaa guutuu naa wajji ooltan za'a takkaa fi cinaa ni ture. Hangana turuudhaaf sagantaan qabu ijoolleen biyyaa za'a takkaa ol hin dabrinaan jaaniin jiran irra guddaan isaanii qeeroodhaan buufachuudhaaf isaan dhibaa. Galatooma sheer naa godhaa ilmaan Oromoo hunda biraan dhaamsa kiyya kana naagaa
hattuu karaa maqalee deemtu ija lammeeffaatiin miti sadeeffaa fi afreeffaadhaan eega if boodaayis ija lama if duraayis ija lama gamanaanis ija lama hattuu karaa maqalee deemtu hattuudha galaa biraa inuma namuma karaa maqalee deemee as deebi'e waan koloneel gammachuu ayyaanaadha kan shaneedha geetaachoo asaffaatii fi abbooy sibaatfaadhaa wajjin ejjechuudhaaf eegale maallaqa inni fuudhee fi maal inni qabamee hidhaa seennaan tasaatti fufsiisuudhaaf iskeelii fi baqqalaanis karaa maqalee yaa jiran maallaqa fudhatanii dalaguudhaaf wanni biraa takka hin jirtu wanni biraa takka maallaqa barbaada maqalee yaa jira ummatuma oromoo gurgurateetu jaaruu barbaadu garee tana ija sadeeffaatii fi afreeffaatiin bakka jirru hunda amantiidhaan gosaan addaan gandaan maaliin osoo wal danda'uun qabne oromummaa qofaan beeyne ofirraa eeguu qabne garee isaan kanaaf dhaabbattu hundi diqaalaadhaa beeki warri kalee maaroo faarsu kan jaalle maaroo samiin tuqu maaroo jaalataniiti miti oromoo wal nyaachisuu jaalataniiti maaroo faarsaa turan arrammas ilaalaalte maaroo arrabsan maaliif maaroon faayidaan qabu maqaa beekaniif arra jabaate abiyyi cinaa seenneeti abiyyi dhooynaa karoora jijjiirrataniiti as dhufan jechuudha kalee maaroo faarsan arra maaroo lafa kaayaniiti abiyyi jaanii abiyyi keessa seenanii abiyyiin si cabsuuf yaa'an eeggachuu qabdaa jechuudha dhiirti ejjennoo murannoo kutannoo qabaatteetuma akka keenyaa kana ziq jettee bakka takka dhaabbattee waan itti amante kan garagaggalle waan itti amante saniif dhawwaayte jechuudha waan itti amante san hojjetti alhamdulillah rabbiin garagaggal nun godhin alhamdulillah rabbiin gararraa nun godhin alhamdulillah rabbiin waan kalee jibbine harra nun faarsisin alhamdulillah maqaa oromoo taanee fi maqaa haqa tumsinuuf maqaa dhugaa dhaabbanneef alhamdulillah rabbil alamin waanin kalee iq jee arrabsaa ture harra rabbi deebi'ee nan faarsisiisin alhamdulillah karaa kalee irra dhaabbannee dalagaa turre hunda arra kalee irra nu arrabsuundi as deebi'ee nu wajji faarsuu jira hoggoo as deebi'ee faarsuu maaliif akka inni faarsuu nuti ni beeyna ummanni keenya akka baratu barbaana si hongeessuuf faarsuu jira inni kun diinaa beeki diqaalaadhaa beeki maallaqaan dalagu jiraa beeki oromummaadhaaf dalagutti akka hin jirre hubadhu kanuma kalee bakka takka irra dhaabbatee dhugaa saniif dhaabbate maaliif dhugaan naman soomtu kanuma dhugaa irra dhaabbatee hojjechaa ture saniitu nama haqaati akka garagalee gaararraa fakkaatu kun kalee si gowwoomsuu achi garagale arraa si gowwoomsuu asi garagalu jira boru si gowwoomsuudha achi garagala iftaanis si gowwoomsuudha achi garagala si hongeessuuf hojjechuu jira malee si moohamsiisuuf miti si hongeessuuf hojjechuu jira malee si injifachiisuudhaaf miti warra moohatu rabbi nu haa godhu hogguu waa isin dhibe gabbu'aati leeyli sunnaa lama salaataadhaa rabbi keessan karadhaa rafa adda isinii baasa rabbi hogguu wanni takka isin dhibe alhamdulillah tanaafu moohachaa jirra insha Allah fadhii rabbiitiin dandeetii rabbiitiin ammallee ni moohanna abbaa gadaa ilmaan abbaa gadaa ka masaraa keessa jiru kana eemara isaanii ajaja isaanii raawwachuudhaan faayidaa qabsoo oromoo tan masaraa seentee tana masaraa keessatti eeggachuun teenyaa jechuu diqaalaan nu keessa dhalatte fakkaattuun teenya taafaan oromoo dubbattu tanu keessa guddatte hundi nu fakkaattee akka nu hongeessine irratti dammeeyne irra beekuu qabnaa jechuudha guyyaa nuti waan gaarii gadhooyne diqaalaan kaateeti iyyiti kasareetti tanaan beeytaa jechuudha diqaalaadha akkasitti adda baafachuu qabdaa jechuudha alhamdulillah jabaadha ni moona inshallah irkanni keenya rabbi kharratti irkannu rabbiin nu qaanyeessu hattuu karaa maqalee deemtuu fi hattuu karaa maqaleedhaa achi deemtu hunda tamma dura dheeyxees tamma booda deemtuus hundi maallaqaaf deemtii oromoon beeyte eeggachuu danda'u qabnaa jechuudha waan warra mootummaan tahin namni biraa karaa maqalee achi deemu hattummaadhaaf deemaa oromoon hundi beekuu qabnaa jechuudha beekuu qabna inshallah zaatu dheeratee asumarratti hin dhaabaa obboleeyyan kiyya خيلا ما نوجي ترتن ربي إسن أومي خنا أومي خفولة ساقو يا برود أبن جتشاني سنجالد قويا غارينا كبدا شيرنا قدا إن شاء الله قويا برا ولد جتشانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته